Ashama harka fuunee maatiin chaanaalii Itiyoo Live Teach akkasumas warri chaanaalii kana daawwattan isiniin jedha. Nagaan koo kabajaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu. Har'a immoo akkuma beekamu dura viidiyoo haaraa tokko isin qabadhee dhufee jira. Viidiyoo ani isin fayyada jedhee qabadhee dhufe kunis irra jireessisa barattootaa fi namoota dhimmi barnoota ilaallatu jechuudha. Amma kallattiidhumaan gara dhimma keenyaatti dabarraa jechuudha. Maaloodha dhimmichi intiraansiin bara kana yookiin qormaata kutaa 12ffaa amma ammaatti odeeffannoo jiranuuni onlaayiniin ta'amuun ta'uusa jedhu irratti mari'annaa. Onlaayinii jechuun gabaabumatti taabileetii yookiin laaptooppiidhaan yookiin kompiitaraan wanta fattanamanudha. Inni kun immoo haala biyya keenya amma keessa jiru kanatti waan danda'amudha moo waan hin danda'amnedha isa jedhudha kan nuti wajjin ilaallu jechuudha. Qormaati kun onlaayiniidhaan qoramuuf baay'ee barbaada. Dinagdeen biyya keenya immoo kana wajjin wal simaa isa jedhudhaan nuti irratti mari'annu. Fudhannee isuma dhugumaa yoo fudhannee ilaalle onlaayinii ta'us ta'uu baatus piroosesii isaa cimsamuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf amma fudhattanii ilaaltaniitu yoo taatanii mana barumsaa keessatti hin qorru, dhaabbata federaalaa keessatti qorraa odeeffannoo jedhu faatu jira. Yoo dhageessanitti ta'e guyyaa guyyaatti odeeffannoon adda addaa ministeera barnootaatiin hin ba'a. Inni kun cimsuun hin danda'ama garuu baay'ee cimsaa jiru amma akka ani yaadutti. Onlaayinii ta'us ta'uu baatus garuu baay'ee cimuu danda'a. Maaliif hanna hambisuudhaaf jedhanii amma onlaayiniin illee baay'ee kan inni irra salphatu. Onlaayiniitu ta'e illee kan inni irra salphatu wantoonni tokko godhamaa jira. Fakkeenyaaf yoo fudhanne ilaalle kana dura amma ammaatti qormaanni biyya keenya keessatti qoramaa ture koodii 4 qofaanidha kan inni qoramaa ture. Kana jechuun egaa teessoon tokko duwwaan sin gidduu keeyame jechuunis namni tokko fiillafiitii yoo ta'e yookiin fuuldura dura yoo ta'e teessoo tokko boodatti dhiisee teessoo isaa sadaffaa irratti koodii isaa argachuu danda'a. Koodii 4 jechuun haala kanaan duraatiin jechuudha. Amma garuu yoo ilaalle imaammati yookiin poolisiin amma ba'aa jiru maal jedha sirriitti fakkaate koodii 12 kanaan dura 3 baay'isanii jechuudha. Amma koodii 12 kilaasii keessatti qoramu jechuun baay'ee anneen hir'isaa jedhanii tokko yaadanii. Amma kilaasii tokko keessatti yoo baay'ate koodii 3 jira. Yoo baay'ateedhaan iyyuu koodiin walirra bu'uu danda'u 3 duwwaa nama 3 duwwaatu koodii tokko fattanamuu danda'a jechuudha. Kanarraan kanaaf koodii adda addaati jechuudha. Amma isa kanarraa hundaa'uun onlaayinii wayya ture. Kanarraa onlaayiniitu ta'ee wayya ture. Kanaaf inni onlaayinii dinagdee gaafata waan jedhanii yaadaniif natti fakkaata. Isa kanatti koodii baay'isuutti deemaa jiru. Darbee immoo mana barumsaa keessatti osoo hin taane kan qoramamu dhaabbata federaalaa fakkeenyaaf godina tokko keessatti yoo kan qoramtan taatan yuunivarsiitii yookiin dhaabbati federaalaa tokko achi keessa jiraate isatti deemtanii qoramtu jechuudha. Baasiidhaan geejjibamtanii. Inni kun danda'amu saamee walumaan ta'ee ilaalla garuu inni kunis aannan hir'isa jedhaniiti kan yaadanii. Manaa baatanii jennaan wayinasa goruu achi goruun jiru. Kallattiidhumaan baasii qabattanii baasiidhaan gara dhaabbata federaalaa sana deemtanii qoramtu jechuudha. Inni kun baay'ee aannan hin hambisa jedhamee waan yaadamee dhaafidha jechuudha. Kanaaf barattoonni keenya maal gochuu qabdu? Onlaayinii jettanii yaaduu osoo hin taane baay'ee dubbisuu qabdu. Baay'ee warra dubbisaa jirtanis cimtanii dubbisuu qabdu. Amma maatii warra dubbisaa hin jirre baay'ee dubbisuu qabdu. Maaliif jechuudha? Nama dubbise nama hojjete malee namni hin darbu. Nama hojjete duwwaa darba. Waan hojjettanis egaa waaqni isin hin dhowwatini. Nama hojjete duwwaa darba. Amma ammaatti baay'ee haalli jiru piroosesiin yookiin adeemsi deemamaa jiru baay'ee waan ulfaataa jiruufidha. Baay'ee dubbisuu qabdu. Taa'uun qabdan qoosuu qalladuun kun hingaa bakka bara kana darbee waan hojii faayidaa qabu natti fakkaatu hin qoosinaa. Baay'ee dubbisaa. Baay'ee jajjabaadhaa. Abdiin mon kutina waaqayyo isin gargaara. Abdiin kutina.
maaliif akka jedhames ta'uu dhiisuu danda'a meebiin beekamu barattoota jabeessuudhaafis ta'uu danda'a. Kanaaf baay'ee isin sodaatinaan isiniin jedha. Kanaaf jabaadhaa dubbisaan isiniin jedha. Jabaadhaa ammallee irra deebi'een jedha. Baay'ee dubbisuu isin gaafata. Sababni isaa maali? Yuunivarsiitii galaniis barataan zimbiloodhaan asiin callisee dhaqee yuunivarsiitii galee hin gala jedhanii yoo yaadaniif kanaafidha kan isaan asumatti kuffisnee inni kufuu qabu asumatti kufuu jedhanii calalaa jiran. Kanaaf isin immoo warra kufan keessaa hin ta'e tokko hin ta'ina warruma darban akkuma isin darbitan isiniif hawwaa callaa gaariin isiniif hawwaa. Warri chaanaalii koo kanaaf haaraa taatan chaanaalii koo kana sabiskiraayib naa godhaa. Amma xumuraatti waan nu daawwattaniif baay'ee isin galateeffadha. Galatoomaa laayik sheer sabiskiraayib naa godhaa isiniin jedha. Bye bye.